So welcome again baga dhuftanii ammaasii wanti nuti ilaalaa jirru wanta Ingiliffaa dubbisuu nukutu waa'ee sound jedhamuuti. So baay'inaan akkaataan Ingiliffitti barraa'uu fi akkaataan itti dubbifamu completely different guutumaan guututti wal adda. So wantoota kanarratti hojjechaa jirra. Okay? Qubee osoo hin taane, okay? Sagalee waan jaamu, sound waan jaamu ilaalaa jirra jechuudha. Sababni isaatis kan nuti ijaan argaa jirru qubeedha, kan nuti dhagaa jirru immoo sagaleedha. Kanaafi akka itti sagaleeffamuu fi akka itti barraa'u wal adda waan ta'eef seerota isaa kana takka takkaan soundilee Ingiliffaadha yookiin immoo sagaleelee Ingiliffaadha ka jedhamu ka takka ati ilaaltee hin beekne wajji ilaalaa jirra jechuudha. Wantoota sagalee jedhamu kanarratti gadi fageenyaa yoo irratti hojjennu ta'e, okay? Ingiliffa keessa jiru maraayyuu jalqabarraa hamma xumuraa isaatti yoo kan ilaallu ta'e Ingiliffa dubbisuun yookiin immoo pronunciation isaa akkaataa itti jaamu sagalee isaa akka sirriisan eegnee seera isaa eegnee dubbachuun baay'ee nu salphata jechuudha. So barumsi kun kutaa kutaadhaan kan itti fufu yoo ta'u, kutaan irra jiru kutaa sagalee lammaffaa kan Ingiliffaa ka ta'e isa b jedhamu jechuudha. Sagalee kana ba yookiin b jenneen dubbisnu akka sagaleetti jechuudha. Yoo akka leetarii ta'e A, B, C, D yeroo jennee dubbisnu b jennee dubbisnaa miti. Okay? Inni suni leetarii jedhaniin suni qubeedha malee, okay? Sagalee miti. So kuni amma kalaalu jiru sagaleedha jechuudha. Sagaleen inni kun maal jedhama? B jedhama jechuudha. Akkaatummaan inni itti taa'u slaashii tana keessa taa'a jechuudha. Okay? Mallattoo tana keessa yeroo taa'u Phonemes jedhama yookiin immoo sagaleelee Ingiliffaa jedhamuun beekama jechuudha. Okay? Simboolii kanaan bakka bu'ee jechuudha sagaleen b jedhamtu tun. B. So sagaleen tuni as in bat sagalee jecha Ingiliffaa bat jedhamu keessa kan jirtudha. So mee gadi buunee haa ilaallu. Amaloota isaa haa ilaallu. It is voiced. Sagaleen b jedhamtu tuni maali? Voicedidha jechuudha. Sagalee qabdii jechuudha. Your vocal cords vibrate. Amma laagaa teessan qabattanii yoo jecha b jedhamu kana jettan laagaan teessan vibrate yookiin immoo kan sossootu argitanii jechuudha. So amaloota sagalee b jedhamtu kana keessaa inni tokkoffaan it is voiced. Sagalee qaba jennan jechuudha. Okay? Inni lammaffaa bilabial jedhamaniin. Bilabial jechuun you use both lips to produce the sound. Sagalee kana uumuudhaaf hidhiilee teenya lameenitti kan fayyadamnu jechuudha. Saniif akka Ingiliffatti by jechuun wanta lama ta'eef miti. So bilabial yeroo jennu hidhiilee lameenitti fayyadamuudhaan sagalee nuti uumnudha jechuudha. Okay? Inni taanu amala sagalee b jedhamtu kana keessaa inni sadaffaadha. Plosive. Okay? Plosive yookiin immoo stop jennaan. Kana jechuun qilleensi deemaa jiru tokko yeroo takkarratti yeroo pointii takkarra ga'e kan dhaabbatudha jechuudha. Stop kanaaf jennee. Now let's see the pronunciation steps, how to say it. Step yookiin immoo akkaataa itti jennu takka takkaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Step number 1, bring your lips together tightly. Bring your lips together tightly. Kana jechuun hidhiilee ta'e lameen bring your lips together hidhiilee ta'e lameen walitti fidda tightly. Tightly akka gaariitti walitti qabda jechuudha. Step number 2, build up air pressure. Asirratti maal uumta? Build up air pressure jechuun dhiibbaa qilleensaa uumta jechuudha. Behind your lips hidhiilee ta'e lameen duubatti dhiibbaa qilleensaa guddaa uumta jechuudha. Hidhiilee cufamte tanarratti duubaan qilleensi guddaan tokko dhiibbaa jira jechuudha. Dhiibbaa guddaa uumaa jira jechuudha yeroo isa jettutti jechuudha. Step number 3, then release the lips to let the air burst out jedha. Kana booda maal goota? Then release the lips hidhiilee ta'e lameen gadi dhiista jechuudha. To let the air burst out. Qilleensa alatti dhukkee akka ba'u goote jechuudha. Okay. Kana jechuun gabaabumatti jecha san ja'aati ilaala. B. Hidhiin ta'e lameen walitti cuqqaalamtee san booda tasa adda banamti jechuudha boodarra. Qilleensi guddaan tokko yoo ba'u sagalee b jedhamtu uumaa jechuudha. That's it. Now let's see some examples of the words that starts with b sound. In some English words, the sound b come at the beginning of the words, like we have here boys, bus, baby, book. Kana jechuun boy ni beeytanii ijoollee amata 4 irraa kaastee 12 baasiin baasa yookiin makiinaa
guddaa sanii baby'n ijoolleedha bookiin kitaaba ni beektu so jechoota Ingiliffaa muraasa keessatti sagaleen b jettu tun durarra dhufte jechuudha b jennu vowelin tun bo goote so boy bus baby book jennee dubbisnaa jechuudha in some other English words it comes in the middle of the words yeroo takka takka immoo sagaleen b jedhamtu tuni jiddurratti dhufte jechuudha like in about habit rabbit so yoo laaltan booda dhufte asirratti immoo asittis jidduutti dhufte asittillee lama taatee jidduutti dhufte jechuudha okay about jechuun waa'ee yookiin immoo rabbitiin beeytanii isa kana kuno suuraa akka agartan kana about jechuun beeytanii waa'ee jechuudha yookiin immoo wantoota tilmaaman jennu about 5 years yoo jenne wanti tokko tilmaaman gara waggaa 5 jechuudha habit jechuun aadaa jechuudha okay yookiin bartee jechuudha rabbit jechuun immoo bineensa kana ni beeytanii sinuntu okay sometimes the sound b come at the end of the words jecha xumura irratti dhufuu danda'a jechuudha ammas okay akka fakkeenyaaf as in cab okay web grab bob okay maali jechuun kun kaansaa jechuun dandeessanii kaan jecha cab jedhu nama taxi yookiin kan ati kafaltuuf jechuudha driverii ati kafaltuuf kan bakka irraa bakka si geessudha kun immoo webiin marsariitii jechuudha website jechuun waan biraati miti grab jechuun immoo wanta takka fuudhuu yookiin fudhachuu bob jechuun waan jechuudha bob jechuun wanta akka fakkeenya kubbaa fuutee yeroo lafaan dhootu kubbaan san lafa dhootti ol kaatee lafa dhootti harkaan dhadhaawaa lafaan dhaa ol kaa isiin immoo yeroo deemtu bob jedhama gocha akkasii suni now let's see silent b not b sound jechuun wanta amalaalu deemnu jechoota Ingiliffaa keessatti yeroo sagalee b kanan dubbisnee jirra jechuudha yeroo qubeen b ni dubbifamneetu jira jechuudha asirratti waa'ee b ti letter jechuudha sagalee sana sun taane maaliif sagaleen sun duraanuu achi hin jirtu so nuti kaa agarru letter b dha kana jechuun fakkeenya hojii gabbuuni haa ilaallu after the letter m at the end of words xumura jechaa irratti okay m boodaan jechuudha jechi m qabu b boodaan yeroo dhufu okay in dubbifamtu jechuudha fakkeenyaaf jecha kana fudhadhaa maal jedha lamb jenna malee lamb hin jennu jechuudha lamb hin jennu lamb jenna jechuudha that is baby sheep dha ilmoo hoolaa jechuudha inni taanu com jenna jechuudha com jenna malee com hin jennu being silent dha jechuudha hin dubbattu okay durmaanu hin jirtu jechuudha sagaleen tun amma nuti argaa jirru letter dha qubeedha qubeen immoo simple statement teessi hin dubbattu so com seera isaati jechuudha emmiin as jirti emmi boodaan biin dhufnaan tasuma hin dubbattu seerri isaa jechoota biraatu jira ammas thumb yeroo jennu thumb hin jennu thumb jenneeti dhaabna jechuudha thumb isuma th kana yeroo dubbisnu tha jennee dubbisnu malee taadhaatti hin dubbisnu thumb it is finger at the side of your hand jedha isa quba guddaa kana jechuudha abba gudduu kan jennu kana inni biraa isa kanas bomb jenna malee bomb jennee biin dubbisnu jechuudha it is explosive device meeshaa dhukaa jechuudha okay inni taanu climb jedha climb jenna malee climb hin jennu to go up jechuudha ol ba'u wanta tokko irratti waan fedhaa ta'u wanta itti ol ba'an ladders mountain okay on the top of something waan takka irratti ol ba'u yeroo barbaachisutti climb jecha yoo fayyadamte jechuudha I'm climbing ol ba'an jira jechuu dandeessa jechuudha inni taanu nam jedha nam hin jennu kanas nam jechuun no feeling ana jechuun hadooduu jechuudha okay I feel numb hadoodii na dhagam jechuu barbaadu jechuudha okay jechi bira we have dam jedha asra dam hin jennu jechuudha dam jenna jechuudha dam no speaking jechuun yookiin immoo unintelligent jechuun no speaking yookiin immoo unintelligent hiikaa lachuu qabaatu danda'a nama afaan hin dubbanne nama duudaa jechuudha nama afaan hin beeyne maal jennaani nama afaan hin dubbanne
dumb jedhaniin. Okay? Nama gurri hin dhageenye maal jedhaniin? Deaf jedhaniin. Nama ijaan hin agarre blind akkuma jedhaniin. Nama afaaniin hin dubbanne immoo dumb jedhaniin jechuudha. Yookiin immoo arrabas ni ta'a yeroo takka takka. Unintelligent jechuun nama intelligent jechuun nama aqlii qabu yookiin nama shaaxira arabni jettuun sun jechuudha. So inni suni faallaa isaati jechuudha asirratti. Dumb you are dumb yoo sin jedhan ati jazbaadha, dhamaadha yookiin immoo raatuudha waan feete jechuu dandeessa. Wantootuma kanaan wal qabatu jechuudha. Okay? Inni itti aanu Tom jenna jechuudha. Isa kana Tom jennee dubbisna malee Tom hin jenna jechuudha. Tom. Okay? It is a grave. Qabrii jechuudha. Tom jechuun. Okay. Kuni kam jennee dubbisna? Crumb jennee dubbisna. Crumb jennee jechuudha. Small piece of bread or cake. Kuni kutaa xiqqishoo daabboo irraa kutamte yookiin immoo keeka irraa kutamte jechuudha. Inni kun immoo limb hin jennu. Limb jennaan jechuudha. Okay? Arm or leg. Okay? Miila yookiin immoo harka keenya jechuudha. Harka lameen. Inni kun immoo maal jedha? Plumb jenna jechuudha. It's a vertical or plumbing related jedha. Kuni yeroo mana ijaaran sarara diriiraa namni akka waa likkiimu maal jedhee sararatu san jechuudha. Yeroo mana ijaartu haada fiddee diriirsitee yookiin immoo sararootuma adda addaa kan manni akka hin dabne eeguuf namni itti fayyadamu plumb jedhaniin. Plumb jennu jechuudha. Plumb jenna malee em irratti dhaabnaa jechuudha. Hin dubbattu jechuudha. Silentidha.